Biyya feeteen dhagaa deeman hin deemaa. Biyya feeteen dhagaa feeteen bahaa. Laga feeteen ta'e. Yeroo hedduu yeroon itti dha'u bilbilli kiyyas hin kaafamu ta'e. Hedduu takka itti gaddee hedduu takka wajjin nyaannee wajjin dabarsine san guutuu irraanfattee jirti jechuudha kullanii. Daawwattoota kiyyaa ani ganaan jaaladhu jeetiin jala sararee jira. Jaalaltummaan akkanatti wal irraanfatuu eega taate akka sattaru feetisne. Itti maramti itti maramti waa itti maramti. Guyyuma guyyaan kun namni milkii hanga namayyuu tirra olaantu. Ashamaa harka fuunee daawwattootaa fi kabajamtoota filataa shoo guyyaa irraan tanaaf viidiyoo biraatiin deebinee dhufnee jirra. Viidiyoon har'as ni qabannee dhufne viidiyoo gaddaa yookaan viidiyoo jaartiin xiyyeena jalaa heerumtee jirti yookaan fireendiin xiyyeena jalaa heerumtee jirti jettuudha. Maaliif na jalaa heerumtee akkamitti heerumuu dandeessee warra jettan viidiyoo tana ilaalaadha gadhumatti akkaataa isii itti wal dhiibnee fi akkamitti na jalaa heerumuu dandeessee mee isaan kunoo akkamitti obsaan teeknoo kun akkamitti na jalaa fuudhuu danda'ee akkamitti anamma biyya namaatiin jira kullanii hedduu takka wal jaalannaa hedduu takka wajjin dabarsine eega biyya galtee na irraanfatte jechuudha. Biyya namaa tana na dhiiftee yeroo galee na booda dhuftanaan jette. Maal dhiisaa ka? Maaltu ija namara. Akkasitti jechuudha daawwattoota kiyyaa. Yeroo galtee akkasitti obsaa teeknoo obsaan kunis saayibuma kiyyaa jechuudha. Obsaa teeknoo kana wal jaalatuu jalqaban. Yookaan isaan qeequuf isaa wanti ijuufi miti. Akkuma jaalalti jirtutti jibbi jirti. Bilbila kiyya yeroo hedduu yeroon itti dha'u bilbilli kiyyas hin kaafamu ta'e. Hedduu takka itti gaddee hedduu takka wajjin nyaannee wajjin dabarsine san guutuu irraanfattee jirti jechuudha kullanii. Daawwattoota kiyyaa ani ganaan jaaladhu jeetiin jala sararee jira. Jaalaltummaan akkanatti wal irraanfatuu eega taate kunoo miyyoo tana biyya namaa tana keessa waggaa meeqa wal jaalachuu turre. Asitti akkasitti na biraa galtee yeroon galee na booda dhuftaan ani. Yeroo isiin galtee kunoo finfinnee keessa kunoo akkana godhatu jirti gaa. Ani miskiintichi keessa kunoo biyya namaa biyya arabaa keessa jira. Sanaafuu mee daawwattoota kiyya komentii jalatti furmaatanaaf yookaan fannisuun naa wayyamoo mee daawwattoota kiyya isiniintu adda baasa sanii jechuudha. Daawwattoota kiyya ani ammaan tana wooma lamaan naa furmaata. Furmaanni kiyya yookaan tabiraa ta'isirra bareeddu tabiraa fuudhuudha yookaan ammoo iffannisuudha. Ani amma ifin fannisuu deema daawwattoota kiyya. Akkana inni ifin fannifneef jechuu furmaata tokko naa himuu qabdan isin biratti furmaata. Amma obsaan kun akkamitti saayiba kiyya jechuudha. Saayiba kiyya ta'e akkamitti jaalallee ta'e jaalate jeetiin hedduu takka na dhagaamte. Silaa obsaan jiraatee obsuma kanaa irraa hin guutaa jechuudha sitti. Saniifuu isaanii wal jaalate kan addaan baasuu hin ta'in rabbi waliif haadhiisu maashaallah jeetuma nasumaan garuu mee isaan kun akka itti wajjin dabarsu jiran isiin tunis jaalallee namaa taate mee walumaan haalallu waan isaan dalagu jiran viidiyoo isaanii takka isin garsiisa. Isin daawwattoonni kiyya sheer gootanii akka isaan sun harkan akka isaan kun harkan yoo isin hin goone ani gana sagalee as rabbee sagalee naa ta'an jiru aniin kun miidiyaa kana rabbee iyyuu kiyyaaf isin Oromoon sagalee naani taatan jeeti. Akkuma jaalaltii namni meeqa wal qalu jirutti anis silaa jiraate sii qaleetiin jira. Saniifuu daawwattoota kiyya sheer godhaa akkana addunyaan guutuun gartu. Eegagaa kamaallaqa qabu jaartii wal jalaa fuudhuu jalqabee qaba. Ani numallaala qaatiyya tana. Isin irra guddaan qoosa jirtanii qoosa jirtaa naan jettan amma ani boo'een beeku takka nama du'eefuun boonye. Hedduu nan dhaga'ame dhiise. Imimmaan an gizeen boo'e imimmaan if keessatti hin boo'e malee alatti hin boo'e warri ala kanan na eeddan imimmaan asiin gayyaaftan han jettanii asin nan eegna. Onneen tiyya keessi madaadha.
kan inni nama du'e takkaan boo'iniin boo'u jira bar. Tunundi ni dabartee jee. Daawwattoonni waan biraatiif hin boona seetan. Jaartiin dhabe. Mee viidiyoo isaanii wajjin laalla akka isaan wajjin deemanii Finfinnee keessa akkasii wajjin yaa'an tana laallame garaan illee hin danda'u laaluudha. Ifuman jajjabeessee ilaala. Amma kana viidiyoo dabraame viidiyoo isaa wajjin akkasii fiiga wajjin wal cinaa saalkila waliin qoranii akkas goggodhatanii. Aniin kunoo an biyya namaa keessa na dhiistee viidiyoo isaanii ilaalame kama viidiyootiin isin dabarsa. Wow. Mashallah. Garallee nan danda'a. Wow. Biyyuma keessa akkanatti fataayuu jiran jira. Biyya feeteen dagaa. Deemanii deemaa. Biyya feeteen dagaa. Feeteen bahaa. Laga feeteen cayaa. Biyyi arguudhaaf ija ishee bareedaa. Keedaraan maayyaadhaa. Jaalatoo. Wal jaalannu. Naadaa. Biriyaadoo. Daawwattoota kiyya kunoo akkanatti wajjin fataayuu jiran jirri. Ana ammoo kophaan as taa'u jira. Bakkuma isin agartan kanan taa'u jira. Kophaa kiyya jechuudha. Anis aara isiitiif yoon inni edanu takkan finne anuu filataa miti. Filataa shoo keessanii miti jechuudha. Aaruma isiitiin taa akkamiin fiduu deema laal isin anuma eeggada torbaanuma tokko booda kalas hin boo'u ifin illee hin ajjeesu jechuudha. Dhalaa jeetiin if ajjeesa ifin ajjeesu. Mee daawwattoota kiyya akka jiruun laalame inuma akka jiruun laalaa kaame sila akkasuma qofa jee useemee. Warroonni jaartii qabdan jaalallee qabdan akkasuma bireetii teessan bakka kanaa kana fiddanii yoo haala kanaan bashannansiiftan hedduu gammaddii hedduu bohaartii akkanatti haadha manaa keessan jaalallee keessan akkasuma inuma harkirra kaata obsa irraa buusi. Aganan ni kaarraa sadeenii buusutti atis harka irraa buusi. Irraa buusuu qabda harka. Harka irra kaata kaalaal. Mee usaa. bireetii teessan as fidaa bashannansiisaan isiniin ja'a. Kunani si tole? Natti hin tolle? Daawwattoota kiyya isin natti hin tolleetti isin jaalalatii qabdi. Akka jaalalatii qabdu isin hin beekaa itti hin tolle isin. Mee usaa akka isin itti hin tolin. Torbaanuma tokko duraan hin dadawwalu jiraaf kunoo. Dhalaan tunne daawwattoota kiyya wayin isin himaa sumaan gorsa. Dhalaa tana nama ni naadhaa. Nama ni naa. Warri dhalaa amantan fiifuu maraata. Dhalaan maraattu dhabo. Dhiirumatti tole yala deemti dhiiruma asumaan shaatti jee wajjin shaaffataa jette akka fuulanii tanatti kun olaala. Natti hin tolle? Maali? Surprising kana kana sitti tola itti deemne surprise. Daawwattoota keenya ganaa surprise deeman surprise sanoo maal godhu deema waliin laalla. Kottu. Asirratti. Jiidhaadhaan. Jiidhaan. Ijambaradii. Amma baradu. Surprise. Qoblaa fi boo'ichi wal keessa nu jalaa ta'e. Bantee laalu. Daawwattoota fi hordoftoota keenya egaa surprise yoom dhufa naaf fiddanii surprise kijiba na kijibu deema jeetiin ture. Surprise gaafuma dhufee jira. Dhumoota kijiba isaa jirte? Egaa hibii surprise jeetisee. Waan farankii si godhu si fakkaatu. Surprise. Akkala surprise na goote ni jetti.
Ana ammoo surprise kana inni waan biteef wanti xiqqoo taname an kanarra guddaatiin asii surprise godhuu ture. Isin ammoo asin aniisee surprise shiita wal godhan. Surprise kan kita mana surprise ini yo malas maal sitti fakkaata? Maal sitti fakkaata? Woome wayiiti ka gidee kannana fakkaata woome wayiiti woome wayii jette sanuu kannarraa dalaydaati jaarsa osoo hin jiru. Ayyee bara. Surprise ta'eetiin jira waan guddaan naa dhufu jettee hin gammadini yoo woome xiqqoo fiddeefi. waan ni ta'e hoo kaartoon mooyii ta'e hoo. Kaartoon. surprising Bareedu na hojjetan. Inumaan qobaltan isinitti tolee qobaltan. Ana ammoo keessatti gaggaddu jira isin wali kofla. Wow. Qiyaasa keessa hin Huccuu fiddeef. Fustana. Ni gammaddiinuma. Fustaana jechuun shiitaa. Waan akka sattaru feete. Itti maramti qa. Itti maramti. Waa itti maramti. Dhiise haa bagatti maramte. Daawwattootaa fi kabajamtoota filataa show guyyaa irraan tana. Jaartii ta'ee heerumte tan isinii qabadhee dhufee. Garuu ammoo rabbi umrii waliin isin haa dheeressu. Haga dhumatti wajjin horaa 5 3 4 kaa hirriba akkasitti wajjin turaadhaan isiniin jaa waan biraa isiniin juun qabu. Rabbummaan furmaata naa fidu. Yoon ifa jeeses daawwattoota kiyya kuteetiin jiran. Kutee kana nagatti.